Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdullah barnoota haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira kan YouTuberri martinuu itti xiyyeeffachuu qabdan adabbii YouTube gurguddaa 5 kan erga monitaane booda monetization nurraa kaasuu danda'u. Adabbiin gurguddaan 5 kun kan erga monitaane erga YouTube irraa maallaqa argachuu jalqabne kan moni nurraa kaasa ka beeksisa nurraa kaasan kun maal akka jarri tahan 5 tartiibaan waliin ilaallaa jechuudha. YouTuberiin hundiru dirqama kana beekuu qaba isa salphaarra gara guddaatti waliin deemna. Inni tokkoffaan sababni YouTubein beeksisa namarraa kaasuuf erga monitaane booda jechuudha. Lakkoofsi tokko danii nuun jedha lakkoofsi 3 akkasuma daniidha lakkoofsa 2 qofa gidduudha nurratti diimessaa jechuudha. Kana jechuun erga monitaane ka adabamne yookaan immoo kan inni nu adabee beeksisa nurraa kaase lakkoofsi tokko daniidha lakkoofsa 2 qofa gidduudhaan nu adabaa jechuudha. Address verification PIN is requested in order to monetize your YouTube channel nuun jedhee nurraa kaasaa jechuudha. Kana jechuun maal inni adabbiin inni tokkoffaa sababni YouTubein ittiin nu adabuuf yookiin beeksisa nurraa kaasuuf yoo nuti dafnee PIN itti guutuu dhabne baatii 4 keessatti yoo baatii 4 irra darbe beeksisa nurraa kaasaa jechuudha. Lakkoofsi 3 garuu haaluma sanaan achuma taha lakkoofsa 2 qofa gidduudha nurraa kaasaa jechuudha. AdSense nu adaba waan ta'eef kana jechuun YouTubein keenya beeksisa hin qabaatu beeksifni nurraa kaheeraa jechuudha. Haga nuti sirreessunutti kanaafuu suuraa paaspoortii keenya itti erguun dirqamaa jechuudha. Inni lammaffaan sababni YouTubein monetization nurraa kaasuuf setup Google AdSense mata duree jedhuun lakkoofsi 2 innis akkasuma nutti diimata. Identity verification is required in order to monetize your YouTube channel waan jedhuun innis beeksisa nurraa kaasaa jechuudha. Sababa maaliitiif beeksifni nurraa kaa? Sababa eenyummaa keenya dafnee mirkaneessuu dhabneef isas paaspoortii keenya suuraa kaafnee itti erguudhaan dafnee verify gochuu qabnaa jechuudha. AdSense keessatti dhuma irratti akkaataatti sirreessan mara isaa isinitti agarsiisa. Inni lammaffaan egaa ajajamneen waraqaa eenyummaa itti erguu yoo dhabne moonii nurraa kaasaa jechuudha. Inni sadaffaan ammallee kan nuti of eeggachuu qabnu adabbii inni sadaffaa kun adabbii guddaadha. Setup Google AdSense inni illee nuun jedha inni filannoo lammanuu jala sanaa hin qabu. Change association yookaan fix in AdSense hin qabu jechuudha. Sababa beeksisa ofii daawwachuutiin dhufa yeroo baay'ee innis erguma monitaane kaane nu adabee monetization nurraa kaasaa jechuudha. Disable for invalid click waan jedhuun sadaffaan YouTubein sirriidha garuu AdSense gidduudha nu diimataa jechuudha. Kana jechuun chaanaalii YouTube keenya beeksisa hin qabaatu jechuudha. Beeksifni nurraa kaafame jechuudha. Haga nuti YouTubeidhaan walitti barreessuudhaan sirreeffannutti yookaan immoo formi invalid click activity haga nuti guunnutti sirraahuu hin danda'u jechuudha. Sana sirreessine abbaa carraa yoo ta'etu nama ta'etu sirraaf jechuudha chaanaaliin isaa. Maaliifi waan viidiyoo chaanaalii isaa ofii isaatii maallaqa lakkoofsisuuf irra deddeebi'ee ofii taphachiisuuf adabbiin guddaan kun dhufa waan ta'eef. Invalid clicking adabbii hunda keessaa adabbii YouTubein nama adabu hunda keessaa isa sirreessuun baay'ee ulfaataa ta'e keessaa isa tokko. Kanaafuu haga isinii dandahameen viidiyoo mataa keessanii taphachiisuurra of qusachuu qabdu jechuudha. Inni arfaffaan ammallee kan YouTuberri martinuu irraa of eeggachuu qabdan. Ka erga monitaatanii maallaqa irraa argachuu jalqabdanii booda kan YouTubein beeksisa isinirraa kaasuuf we have been determined that your channel is no longer eligible for monetization. Your channel is no longer eligible for monetization. Waan jedhuun mata duree jedhuun reused content waan jedhuun ammallee nu adabee beeksisa nurraa kaasaa jechuudha. Namoonni baay'ee waan kana ittiin xiyyeeffatan calliftanii viidiyoo nama YouTube irraa fuuchuudha yookaan immoo namoota YouTubeidhaan wal qunnamsiisanii Facebook irratti fayyadamanii irraa viidiyoo fuuchuudhaan osoo viidiyoo sana jijjiirama irratti hin godhin viidiyoo san fuutanii chaanaalii keessan irratti maxxansuurraa of eeggachuu. Viidiyoo akkasii sana YouTubein viidiyoo 2-3 wal fakkaataa irratti hin kaffalu waan ta'eef beeksisa isinirraa kaasee baatii tokko keessatti viidiyoo sana of jalaa diileetii godhi baatii tokkoon booda irra deebii ergadhuu nuun jedha. Kana jechuun filannoo lama nuu kenna. Filannoon inni jalqabaa yoo YouTube dogoggora uumte jettee yaadde osoo viidiyoo tokko hin balleessin of jala startup waan jedhu tuqi sababa immoo startup tuqiteef nuuf himi jedha. Linkii viidiyoo kaa'uudhaan himuu qabnaa jechuudha.
Kanaafuu filannoon inni jalqabaa nu baasu filannoo isa lammaffaatu nu baasaa jechuudha. Keessattuu chaanaaliin keessa waggaa darbeera taanaan saatii isinirraa kaasa saatii bareecha isinirraa kutaa jechuudha. Bakki daalachaa'ee taa'e kun baatii tokkoon booda ifaa jechuudha. Baatii tokkoon sana keessatti viidiyoo dogoggora irratti dalayda yookaan immoo viidiyoo nama jalaa fuutanii maxxansitan sana balleessuun dirqamaa jechuudha. Kana jechuun viidiyoochi YouTube irraa isa ta'u sirba isa ta'u waan fedhe waan nama jalaa fuutanii maxxansitanii irratti adabamtan sana balleessuudhaan baatii tokkoon booda re-apply bakka jedhu kana tuquun sirreessitu jechuudha. Adabbii YouTube shanaffaa fi inni guddaan kan YouTube ittiin nu adabu jechuudha yookaan kan inni ittiin moonii nurraa kaasu your associated AdSense account is missing required payment detail waan jedhuun nu adaba ammallee fixi in AdSense waan jedhu qofa of jalaa qaba change association hin qabu jechuudha. Kana jechuun yoo akka carraa dogoggoraan AdSense keessan calliftaniituma diileetii gootan of jala adabbiin akkasii kun isin mudataa jechuudha. Kanallee sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Inni sirraa garuu baay'ee ulfaataadha. Yeroo dheeraaf fudhataa jechuudha. Kanaafuu dogoggora akkasii kana hojjechuurra dirqama sirriitti of eeggachuu qabdu dura buutanii beekuu qabdu jechuudha. Wantoota kana hunda wantoota shanan amma waliin ilaalle kana sirreessuudhaaf barnoonni sirriitti chaanaalii kiyya jala playlistii barnoota AdSense jala bal'inaan ni jira. Tokkoon jara waliin haa ilaallu. Playlistii jala yeroo seentaniigaa barnoonni inni jalqabaa isin sirriitti hubachuu qabdan AdSense YouTuberii baay'ee adabaa jira ka jedhu irratti ibsas gahaa akka ta'e kan hime akkaataa paaspoortii itti fayyadamuu qabnu dabalatee jechuudha. Akkasuma haala kamiin akka suuraa paaspoortii kaafnee itti erguu qabnu suuraan paaspoortii sun haala kamiin simatama inni jedhus barnoonni isaa sirriitti chaanaalii kiyya jala jira jechuudha. Erga suuraa kaafnee kaanee hoo identity verification dha yookaan immoo kan YouTubein waraqaa eenyummaa nurra barbaade sana haala kamiin akka ergannu isas asuma playlistii sana jala argattu jechuudha. Yeroo itti ergitan haala kamiin akka erguu qabdan akkasuma yoo paaspoortii ofii keessanii hin qabaanne kasaahibaa akkamitti fayyadamuu akka dandeessan sirriitti jira. Kan dhimma piiniitii isin adabes haala kamiin akka paaspoortii san yoo piiniin isin dhaqqabuu qabe akkamitti akka paaspoortii itti ergitan innis ni jira jechuudha. Ka paaspoortiidhaa itti ergamuuf ka identitiidhaa itti ergamu ka waraqaa eenyummaatti itti ergamu tokko miti jechuudha. Akkasuma piinii yoo hagam keessatti isin dhaqqabuu baate kan isin paaspoortii itti erguu qabdan inni jedhus sirriitti achuma chaanaalii kiyya jala jira jechuudha. Akkasuma haala kamiin akka reused itti sirreessitan innillee chaanaalii kiyya jala bal'inaan jira jechuudha. Viidiyoolee kana daawwattanii sirriitti adabbii YouTubein isin adabuu danda'urra of eeggachuun dirqama. Maaliif chaanaalii keessan itti taabdanii guddiftanii darajaa maallaqa lakkaa'uutiin isinii gahe beeksisa isinirraa kaasa waan ta'eef sanaan booda sirreessuun immoo ni ulfaataa jechuudha. Akkasuma mata duree viidiyoo jala xiqqoosii yeroo gaddeemtan barnoonni akkaataa itti reused sirreessan ni jira innillee. Furmaata YouTube monetization isin adabe reused content akkamitti akka sirreessuu qabnu isa salphaatti argachuu dandeessu. Adabbii shanan gurguddaa kanarra of eeggadhaa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.